السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هرقفوني داوتوتا في أوروفتوتا زار بودكاست أكم جرتو نجيني برادا بقى جراتني بقى ربين عمري سنديرسي ولتنو نانس يمكن ولتنو دد بيسيجا سجنتا مودنون موتانو داتي أكو مكان أندورا نموت هدوا كقبضات turre yookiin qabannee dhufnee bifa mudannoo dubbachuutiin muuxannoo fudhatu barnoota garagaraa akka waliin qoodaa turre kan wal nu gaafachiisu miti. Har'as immoo nama jajjaba tokko qabanneetiin dhufneetiin hin jirra. Namni jajjabni kun eenyu jechuun keessa nooluu afaanuma isaarraa ani eebalu yoo nuun jedhe bareeda. Kanaaf immoo kallattii maangara keessummaa keenyaatti ceenaa sagantaan keenya eegalameetiin hin jira qaamaaf qalbiidhaan duuka bu'aan dhaamsa keenya jecha ani immoo jalqabarraa hanga xumura sagantaa muudannoon muuxannoodhaatti kan isin waliin jiru ani Abdii Iyyoodha. Kanaaf immoo sagantaan eegalameetiin jira akkuma amala keessanii qaamaaf qalbii nu duuka bu'a jecha sagantaan eegalameetiin jira faana nu fuudha. Tole irra deebiidhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Keessummaa keenya kabajamaa nama guddaa nama jajjaba baga jechaan jalqaba irratti isin galatoomfachuu barbaada. Sa'aatii keessan qaalii irraa nuuf laatanii nu kabajanii waamicha keenya awwaattanii tole nu jettanii studio keenyatti sa'aatii nu kabajanii waan nuuf argamtanii maqaa Zaar podcast isin galatooma ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Isinis waan naaf fedhatanii hedduu galatooma. Tole egaa hawaasni hedduunis isin beeku hedduunis wallaaluu danda'a. Dhaloonni ammaa kun keessattuu jechaan umriin dargaggeessaa isin beekuu danda'a. Garuu immoo kan isin hin beeknes akkasuma hedduudha. Mee hawaasaaf ani yookiin isin eenyuun gaafii itti ta'aa jirti waan ta'eef isin eenyu? درزرسو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مكانك يا عبد الحفيظ عبدك جرم ها عبد الحفيظ عبدك درجة جميسة مي نمني هدون واحدو نمرة بروفدا hundee namaa qorata namni kun eessa nama eessaati iddoon dhaloonni isaa bakki ani itti dhaladhe ganda Horobooqa jedhama wal'aana fil indimaami ilaa roobe amman tana roobe jala galchaa jirani alhamdulillah jennaka dhaloonni koo achi ayyee Abdul Hafiz Abduqee galatoom isin jecha ilmi namaa erga dhalate jechaan qilleensa addunyaa kanaan erga wal simee waa hedduu beekumsi isarratti waajiba jedheetiin ni yaada. Mee Abdul Hafiz Abduqee barnoota ilmii qabda namni hedduun si beeka. Barnoota ilmii kana keessatti guddatte moo erguma guddatte barnoota eegalte? Barnoota jalqaba duraan dursee namuu gaafa dhalatu abbootiin akkuma beekamu qaraatii fi mana barumsaatitti nama ergu. Biyyatti haga innaa xayinaa qara'e sana booda barumsa seene. Barumsa seenee haga kilaasii 5 baradhe. Kutaa 6 baradhe. Gaafa kutaa 6 kana ijoollee naannoo keenyaa waliin darasummaa banne. Darasummaa kana as magaalaa Alii kana didiqqoodha nu beeke. miilaan deemne miilaan asiini Orobooqarraa jala sanii yuunivarsiitii jala baaneet achiin nama 6 taane miilaan magaalaa Alii deemne. Ergasii maatiin immoo waan kana guddoo yeroo sanitti itti mul'anne nu galchan. Yeroo sadiif akkana na galchan. Qaraatii keessaa isin galchan barumsa na deebisan. Lammaffaadhaafis erga kutaa 6 gaheeti ammallee qaraatii ofirraa bade achumatti. Sana booda akkasumatti qaraatii keessa ture. Quraana Sheekh Umar jedhaniin ammallee rubbuudhaan hin jiranii isaan biratti ijaan qara'ee geesse. Erga isaan biratti ijaan qara'ee geesse booda alhamdulillah Quraana ji'a 9 akkasitti xumure. Sana booda magaalaa Dodolaatitti hadiisa qara'uuf jecha imale. Sheekh Qaasim Dodolaa jedhaniini isaan illee ammallee rubbuudhaan hin jiranii isaan biratti usuula buluuga kana qaqqara'e. Isaan birallee aga ture ergasii ol deebi'ee Sheessaafii bira ture achi waggaa dheeraa immoo baay'ee ture. Sheessaafii Shekmaratti moo Hommatti moo Shekmaratti? Hommaa fi Shekmarallee waggaa lamaan qaraa'isanii achitti illee isaan bira ture. Sana booda hifzii quraanaatiif jecha as gidhiiriin deeme.
shee Abdallaa Torbee jedhaniini gindhiirii gadi baadiyyaa garasii jedhanii isaan biratti quraana hafase achi booda nahwiidhaaf jecha shee Awwal Sadee birallee aga tokko ergasii diida allee shee Ahmad Tiyyaaniin bira akkasumatti waa dhiqqa walitti. Walumaa galatti isaan kutaawwan Oromiyaa kana hedduu keessa imaltanii isiniin jirtan jecha barnootaafu. Hayyee jechuun barnoota diin islaamaa kana keessatti gaafa koolamaatii fi jalaa gadi bahaniitiin iddoo garaagaraa deeman akka yaadan namaaf ta'uu dhabuu danda'a. Mee jireenyi darasummaa keessaa akkam ture sochiin iddoo irraa gara iddootti keessattuu? Sochiin darasummaa keessatti wanti nama ajaa'ibu jiruun akkas mashaqqaan jirtu garuu jiruun akkas mi'ooytuun illee hin jirtu. Garuu mashaqqaa qabdi garuu jiru akka mi'ooytuudha. Har'aan tana beeytaa namni hedduun qara'ee galee fi namni aalima ta'ellee taa'uu jiruu sanitti hawwa. Nyaata guddaan nyaattu garuu haasawa rabbiitu si qubsaa oola. Guyyaarraa guyyatti jecha rabbii dhageettaa. Hadiisa rasuula rabbii dhageettaa. Kun qallabaa qalbii mu'minaati. Haa taatu achitti kaa waan argatan darbatanii tadhaban sabbaranii bifa saniin baratamaa kuni beekamaa dhagaa. Rasuulummaan illee alayhi salaatu wassalaam as-safaru qixaatu min al-cadaab jedhan. Imala jechuun kuni musaafirummaa jechuun kuni murna ibidda irraa ta'edhan. Mashaqqaa baay'eetu si argataa. Bakka itti bultu masgiida keessa simmintoo irra bultaa. Wanni guutuun jijjiiramee jira. Akka manaa san hin jirtu. Tarii yeroo san keessatti wanta ofii kiyyaana mudate waanu ulamaa duraanii illee taanee mudannoo jajjabaan qabnu diina keessatti miidhama akkasii illee hin qabnu haa taatuuti wanni kamiyyuu yeroodhaan madaalama fi namaan madaalama ganda akkamii fa'aatu jira beektaa nama haadhaa fi abbaan nama gaarii ka ijoolleen immoo diqqoo mataa jajjabaattu yeroo haadhaa fi abbaan mana hin jirre ganda wayiititti maal godhan beektaa micattii tokkotu jira barrii cuftee sa'aatii hangaluu irratti jechuudha barrii cuftee muka gubbaa kortee ta'etti ani bakka barrii dadhahee bakka hin jiran jedhee ofirraa gala akkanuma keessa kaa. Kana fakkaata garuu immoo gaafa jechaan koola'oo maatii keetii kan haadhaaf abbaa keetii ardaa beetii keessaa baatee gaafa iddoo kana deemteetiin wantoota akkanaa kana argitu ittiin gaabbine. Wallaahi tasumallee ta'e ittiin gaabbine. Ittiin gaabbine sababbiin isaa milkaa'inni cinqaa dheeraa booda dhufa. Amma tana milkaa'uu baannus garuu hanni ati beeytu hanni ati barattee ilmi kanaa haa taatuuti hawaasa kee fayyaddu wanti kamuu salphatti hin argamu. Kinniisa daa'ima nyaachuudhaaf ilkeen kinniisa si mudachuudha qaba. Ati wanta tokkotti bahuudhaaf dafquu qabda. Aaruu qabda. Kanaafiyyuu har'aan tana diqqoon waa barannee waa qabnu kuni isa kaleessa aga tokko cinqaadhaan dhufteedha. Kanaafiyyuu wanta nama gaabbisiisu osoo hin ta'in daran osoo mashaqqaan sanirrallee caalee wanta itti si hawwisiisuudha. Firiin bareedduu waan taateef. Akka malee. Tole egaa waan gaariidha. Jechaan waan hedduu boonsaadha. Walumaa galatti isaan takaleessa dabartullee wanni har'aa guddoodha. Jechaan firiin argamte callaan argamte callaa qulqulluudha jechaan. Har'atti hoo barnoota diinii islaamaa dhaabdee mootummaa jirta. Walla ittuma jira. Ittuma jira. Alhamdulillah amma kolleejjii Imaamu Daaril Hijiraa kan magaalaa Aliitti argamu achi barachuu jira ammallee ilmi shari'aa. Urga barnoota alitti eegaltee hagamta turtiin? Gaafa jalqabaa akka halqaan sun achitti baname yookaan kolleejjiin sun achitti dhaabame achi turee deeme. Ergasii jidduudhaan wanta biraatiif addaan kutee lamuu itti deebi'ee hanga itti deebi'ee baay'een turre garuu. Walumaa galatti turtiin ati achi keessa turte hagamta? Walii galatti? Waggoota lakkaa'amu ji'oota lakkaa'amu? Waggoota lakkaa'amu. Waggaa meeqan ta'a? Waggaa tokkoof yoo hin ta'a ka jidduudhaan deemi malee waggaa tokkoof hin ta'a. Walumaa galatti har'atti illee barnoota jirta. Barnoonni hin goolabamu jechaan keessattuu barnoonni diinii islaamaa daangaa hin qabu. Tole kana qofaa miti barateen teenne geesseteen teenne nagahee jetteen teenne hadda irratti kennaa rabbiin si kennu yookiin beekumsa rabbiin si keessa kaa'e hawaasa tajaajila jettee iddoo tokko tokkotti gadi baateetiin hin jirta akkanuma akkana miti. Akkas. Bifa daawwaatiin kutaawwan Oromiyaa kana hedduu isaa keessa akka deemtu nutis dhageenyeetiin hin turre
jechaan dhugama jedheetiniin yaada iddoo tokko tokkotti bifa sooshaal miidiyaatiin bifa haasawaa namootaatiin si'ootaatiin waan tureef mee haala kamiin socho'aa turtee haala kamiin socho'aa jirta? Jalqaba imala daa'waa kana xiqqaa ta'ee jaaladha. Sababiin isaa yeroo baay'ee yeroo ulamaa'in ad-da'watu wadhiifatul anbiyaa daa'waa jechuun karaa rabbiititti nama yaamuu jechuun dalagaa anbiyootaati yeroo jedhan yeroo baay'ee dhagaa. Kanaafiyyuu akkaan hawwaa gaafa Sheekh Qaasim Dodolaa bira jiru gaafan hadiisa qara'aanuyyuu guddoon qaraane 40 kana fa'a qaqqara'ee 40 kana hadiisa al-muslimu akhul muslim jedhu tokko 40 kana keessa jira akkaan hafazaa beeyta maalii fi guyyaa tokko daa'waa ittiin godha jedheeti yoo diqqaate ji'a jala hafazee bara hadiisuma kana ka'ee daa'waa gochuudhaaf diqqaadhaan illee achi baadiyyaa tokko deemee baadiyyaan namni illee baay'een qabu jum'aadha maskiinni iyyuu diqqaadha suniyyuu saffaa lamaa fi hoyi ol ka'e salaata booda yeroo ol ka'ee assalaatu wassalaamu alaa rasuulillaahi jedhee hadiisa qara'e jedhe hadiisni meeti badee jira wallaahi sana booda beeyta wallaahi yaa rabbi nu araaramii jedhe du'aayi mafaanii kana qara'e du'aayin biraallee dhufuu diddee yaa rabbi nu araaramii kana yeroo 10 jedhe maal jedhe akkasitti baqa yeroo sanirraa jaalalli daa'waan irraa hin banne torbeellee masgiida biraatitti akkasumatti itti deebi'e aniyyuu bare homaan qaraane sana booda alhamdulillah otoma addaan hin kutin aga diqqoo beekun jechuu gaaf kaani markaza imaamu daaril hijiraa kanarraa daa'waadhaaf godina booranaa akka godina baaleetitti jama'aa qindeessanii ergan yeroo jalqabaati halqaa kamirraayyuu nama lama akka halqaan kennitu taasisan ani halqaa kollejjii imaamu daaril hijiraa kanarraa haga nama 3 waliin filamee nama 25 taanee godina booranaatitti nu erganii imala keessan kan jalqabaati daa'waatiif jecha daa'waa achi dura masgiida irra deemeen godha kun immoo ka miila fageeffachuu amma sana booda bakka achirraa hin eegalle godina booranaa kana keessa hin deddeemne keessallee tetteennee waallee qaqqaraasisne akkasitti achirraa eegalle jechuudha waadeeti. Imalli daa'waa miila fageeffachuu yookiin faana fuudhuu asirraa eegale. Aga addaatti addaan hin kunne jechaan addaan hin cinne wantichi akkuma itti fufetti jira. Kana qofaa miti jechaan namoonni hedduun haalli ittiin Abdul Hafiz Abduqqee dinqisiifatan umrii ijoollummaa kana gaduuf qabeetiniin haddarratti ilmi hagana geettu baratee san booda immoo osoo hin taa'in gadi bahee hawaasaan tajaajiluu keessatti uummanni keenya hedduus dinqisiifata. Itti aanis immoo daa'waa masjidota irraa qofa osoo hin taane daa'waa sochii gara miila fageeffatuu qofa osoo hin taane namoota amantii islaamummaa keessan jirre yookiin obboleewwan keenya kan kiristaanaa gara amantii islaamummaatti waamaa turte waamaas jirta jedheetiniin yaada. Kun immoo haala barbaadameen haala ati yaaddisaniin galma siif gaheetiniin jira siif deemaa jira haala ati feetisanii. Alhamdulillah wanni gariin irratti taati. Wanta baay'ee daa'waa kana keessatti itti milkooynee jirra. Daa'waan kun akkuma jalqaba jedhe jalqaba daa'waani wanta akkaan barbaachisaadha dalagaa anbiyootaatillee. Daa'waa kan jedhamu immoo akka nuti itti hubanne kanaa miti inni masjidatti daa'waa godhamu inni nama islaamaa kun yaadannoodha. Daa'waa jechuun yeroo ulamaa'iin himu huwa ikhraajul cibaadii من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ظلم الأديان إلى عدل الإسلام دعوة جتشوني نموت باسولا مال جرى من عبادة العباد قبروتن أكساني نموت أكساني قبرا قبرتي سنجلا باساني قرمت باسول كرا ربي قبروتني تتسباسوتو دعوة جرم كان فيو دعوة كان كيست الحمد لله نما قري اتمم ملكويني جرى isa kaan irratti immoo gurraan geenne guyyaa qiyaama ragaatti ta'a ammallee addaan hin kunne fuulduratti illee addaan kutuudhaaf hin deemnu isin dirqama isin irra jiru baataatumaan jirtanii jechaadha yaa jechaan isin sababa geessan galmaan gaar rabbi jechaan yeroo hedduu beeyta guutumaan guutti ufitti amanteennaaf milkaa jetteellee hin deemtu kanaa miti waanuma kana gadiitu Allahu alam jechaatiin hin deemta waamcha kana jaan hadharratti alhamdulillah jechaan addunyaa gaarii keessa jira
Waayiduu jira akkaataan walqunnamtii hawaasaallee akkaataan walqunnamtii namootaallee salphaadha jedheetiin ni yaada. Saa kanatti mee gama kamiin waamicha kana taasisaatiin jirtan isin? Inni tokko fakkeenya godina Booranaa keessatti yeroo deemanii daawwaa godhanitti manniin namaarra deeman warruma islaamummaa hin qabne achumarra deemaniiti waa'ee islaamummaa kana itti himan. Bakka akkasitti baramaan ta'ini namoota argitu hatta nama liistiroo xaragumaan ta'in yoo islaamummaan qabaatini haga bira teettetti waa'ee islaamummaa yoo itti himan kun karaalee daawaati. Kanarra dabree namni sooshaal miidiyaa marsaalee hawaasummaa kana ka fayyadamnu kana keessatti diqqaattus guddattus ergaa lama ka waa'ee islaamummaa ibsituu fi waa'ee dhugaa taate kana maxxansuudhaan karaalee kanniinii fi kaani sagantaa garaagaraa irratti ergaa islaamummaa dabarsuudhaa fi waa'ee amantaa kanniin lamaanillee nama ibsuudhaan bifa kanaan daa'aa irra bifa kanaan itti deemaatiin jirtanii jechuudha. Waa'ee Booranaa irratti waatu garaa na qabe. Maniin irra deemneetiin akkasii daa'aa goona naan jetteetiin naa kaafte. Maali masjiidni hin jiru iddoon hawaasni itti walga'u hin jiru? Boorana keessatti hiriyoota baay'eetu achi jira beektaa. Warra islaamummaadhaaf quuqamu warra hojii isaanii caalallee islaamummaan onnee isaanii keessa jirtu ka duniyaan harka keessa jirtu islaamummaa onnee keessa kaatanii sochii hedduu taasisanii haa ta'uuti hawaasni suni hawaasa aadaan buluudha duudhaadhaan buluudha jechuudha. Oromoo hangaafaati namoonni beekaa akka barbaadametti islaamummaan isaan dhaqabuu hin dandeenye. Inni tokko namnummaan asii baay'inaan gadi deemuyyuu waan diqqaatuuf jecha inni biroo immoo hawaasni uummanni nasaaraa keessatti warri protestaantii kunniin jechuu akka jiruun isaanitti imalanii duula irratti taasisanii kanaafiyyuu baadiyyaa keessa masgiidni hin jiru warri sun ammallee horiidhaan waan godaanuuf jecha bakka tokko yeroo ta'u bakka tokko hin qubatan hin deeman haala kanaan bakka takkatti akka salphatti nama argachuun ulfaata kanaafiyyuu manarra deemtee waa'ee islaamummaa yoo itti himte hawaasa jibbuu miti. Tole. Kuni kanaan jira. Garuu immoo normally kaleessa especially naannoo keenya naannoo Baalee kana diiniin kaleessa dhufteetiin nurra qubatte jechaan kaleessa uummanni keenyas waa hedduu keessa ture waan ta'eef jechaadha. Jara san dhaqqabuu dhabuun dadhabina eenyu teetiin ni addaati. Akka yaadutti namni baratee ergaa islaamummaa qabu ergaan islaamummaa kanaaf waa buusuudhaa fi daawwan onnee isaa keessa jiru. Hanqina qaba maalii fi bakka akkanaa kanniini gurraan hin dhagaa garuu tariitii haala tamkiina dhabuu danda'a isaa mijjachuu danda'a malee kun hawaasa keenya kan islaamummaa qabudha. Hanqinni as jira hawaasni keenya kan islaamummaa qabu bakka akkanaatti ittiin hojjennu saniyyuu miti kama isa keessa jiruyyuu namni keenya baay'een gabaree galfataa beektaa yookaan tiisee qaba. Tiisee kana tarii tiiseen kun amantaa biroo qaba hoggaa 5-6 isa bira taa'ee osoo guyyaa tokko ergaa islaamummaa ittiin himin dura biraa ka'aa beektaa salphamatti fagoo deemuu dhiisanii of jala yoo ilaalleyyuu namni keenya islaamummaa tasaahula godhuun itti laafuun ergaa islaamummaa kanaaf bakka dhabuuni baay'inaan mul'ata. Dadhabina keenya. Har'a irratti yoo haala barbaadame saniin waan isarraa eegamu bahaatiin hin jira. Guutuun guututti jechuu dhabnus garuu tattaaffiin hin jira. Tattaaffiin hin jira. Namni dammaqee jira. Sirriitti. Hayyee waan gaariidha. Isinis rabbiin isin haa qarqaru. Hawaasa sanis rabbiin islaamummaa haa badhaasuu hin jenna kaa'amachis. Tole gamee haalicha kana bifa daawwaa miila fageeffatuu qofa osoo hin taane haala namoota biraa gara amantii islaamummaatti yookiin amantii isaanii kan ganamaatti as deebisuutti jechaan kaka'umsa akkamiitiin miira akkamiitiin gadi baateti? Miirri ittiin gadi bahe jalqaba waa'ee comparative religionii kana guddoo irraan beeku. Amantaa lamaa wal bira qabu yookaan madaalli amantaa kan jedhamu kana. Ani gaafa asii deemes masjiiduma irratti daawwaa godhaa kanaa fi achi na ergan. Yeroo achi dhaqutti beektaa sochii waa'ee amantaa kana sirriitti jira. Hawaasni achiillee namni islaamummaa qabu akkaan dammaqaadha. Ayyootatu maal jedhaa? Bakka islaamummaan namni islaamaa itti baay'atutti islaamummaan haphii taatiin honfallatti jedhan. Quwwaan qabdu. Bakka immoo namni islaamaa diqqoon tokko jirutti islaamummaan jirtu quwwaa qabdi.
tarii biyyi suni quwwaa qabaachuu danda'a islaamummaadhaan sababbiin isaa islaamummaan namni islaamaa baay'ee ta'uu dhabus islaamummaan achi jirtu quwwaa qabdi sirriitti irratti hojjetan yeroo kana yeroo an deemetti hin beeku waa'ee gaafidhan islaamummaa yeroo ati mudawwara godhattee amaamaa godhattee deemtu fa'a simaa sheeka ta'an kana siyaamanii daawaa sitti godhan Yesuus Kiristoos waaqa fudhadhu siin jedhan fayyisaan isa malee jiru fudhadhu siin jedhan ati bar nama sheekaati natti iyyuun dubbatan jettee yaaddu sammuu keessatti sanirra dabre viidiyoolee garagaraa fa'a si amansiisuuf jecha ka namni akkuma argetti waraabee ergitee nama dogongorsiisuudhaaf jecha quraana fa'a keessaa baasanii quraanni iyyuu waa'ee gooftummaa Yesuus Kiristoos hin barsiisa fa'a jedhanii bifa saniin nama sobuudhaaf yaalan viidiyoolee akkanaa fa'a naa dabarsan sanirrallee ijoolleen mana barumsatti sochii cimaa taasisi ijoolleen islaamaa daawaa kanarratti yeroo kana jarris xalayaaree garagaraa barreessuudhaan quraana irratti dogongoroota akkanaa fi waldhabdee quraanaa ka quraanni waldhabu jechuudhaan guuranii fidan ani irraan beeku yeroo kanatti miira akkamiitu na dhagame beektaa jarriin islaamummaa akkanatti qorattu akkanatti barattu ani amantama isaanii kanayyuu barachuu kitaabuma isaanii kana dubbisuu maaltu na dhogge jechuudhaan dubbisuu eegal waggaa 3 achi ture waggaa 3 dubbisaa ture sana booda kitaabilee garagaraallee ka hayyoota jaraatiin barreeffame hin bitadhe haala saniin waa'ee komparaatiiv riilijiinii kana jammare waa'ee amantaa kana wal bira qabullee bifa saniin haala kanaan socho'aatiin hin jirta kana qofa amtichaan waa'ee macaafa qulqulluu yookiin macaafa quddusiyatis naa tuuxeetiin hin jirta dubbisuu qofa osoo hin taane qomaa qabdaa dhageenye yaa'u guututti inni kitaaba haffazamu har'a wanti si ajaa'ibu quraanni kuni quraanni kitaabni nuti rabbi biraa dhufuu isaatti itti amannuu fi kitaabni xumura addunyaa kanaaf ergame quraana jedhama wanti jedheefi quraana wanti kitaabilee fuula dachee kana jiran irraa adda taasisu kitaabni qoma namaatitti hifziin isaa guututti awwalarraa jalqabarraa hanga xumuraatitti haffazamuu danda'u quraana malee hin jiru kun immoo quraana adda taasisa baaybiliin akkasii miti abbaan fedhe osoo yaale haffazu guutuu haffazuu hin danda'u garuu tiksiiree lakkoo isaa hanga si barbaachisu hanga ati hubachuu isaa feetu jechuun qoma keessaa qabachuun ni danda'ama agasan jechaan waa hedduu akka qomaa qabdu ijoolleen si beektu dur ragaa si baati nama jechaan nama haga dhihoo baratee waan akkanaa qomaa qabu waan jedhu ragoonni tokko hin jiran jechaadha kanumaaf si kaase mee gama kanaan yookiin kanas islaamummaas bartee macaafa qulqulluu yookiin macaafa quddusii kanas bartee haala kanaan hawaasa waamuu kana kaka'umsuma mataa keetiitiin immoo nama jalqaba irratti jechaan fakkeenyummaa fudhattee jirtaati. Fakkeenyummaan jalqaba wanti jalqaba itti na kakaase ummanni nu malee jiru jechuudha. Ummanni nasaaraa sochii akkasii taasisuudha. Kanaafii yeroo kana keessatti har'aan tana daa'iin tokko saayintistiitti daawaa gochuudhaaf waa'ee saayinsii beekuun isaa dirqama. Nama amantiilee biraa qabanitti daawaa gochuudhaaf kitaaba isaanii beekuun dirqama. Fakkeenya ani nama kiristaanaa tokkotti waa'ee quraana qofa osoo guyyaa guutuu haasawaa oolee hin fudhatu. Inumaayyuu kokkee isaa birayyuu gadi hin dabru. Maaliifii soba jedhee itti amana. Yoo kitaaba isaaniitiin itti himtee afaan isaan beekan iyyuu itti himtee tarii yeroo salphaatitti si hubachuu danda'a. Kanaafii yeroo kana keessatti akkasitti lafaa ka'e. Sana booda yeroo lafaa ka'utti immoo hayyoota gurguddaa daawaa isaanii caqasuudhaan akka Dr. Zakir Naik, akka Sheikh Ahmad Diidaat, akka Yusuf Isseeti kanneen irraa barnoota isaanii kanarraa fi Dr. Munqid As-Saqqaar Muqaaranatul Adiyaanii keessatti jaami'aa Ummul Quraa irraa eebbifamee ba'e. Sagantaalee akkanaa hordofuudhaan daran aga duraaniin beeku irratti beekumsa dabaladheeti of utubaa bifa saniin eegalee haala saniin baradhee. Haala saniin jechaan fakkeenyummaan namoota kana. Jarri sunuu jechaan dirqama isaanirra jiran waan bahataa jiraniif anis maaliif daandii isaan saaqan kanarra hin deemne. Tole gamee sochii kana kophama kee taasisaatiin hin jirtamoo hiriyootan qabda? Hiriyootani daawaa kanarratti waliin hojjennu nin qaba. Sana keessa saahiba kiyya Xaahir Galatoo waa'ee muqaaranaa kanarratti ka waliin hojjennu saahiba illee iddoo gargaraallee daawaa waliin deemna. Saahiban akkanaan qabna. Inni biroo nama as keessatti fakkeenya fudhannu baay'ee qabne waa'ee kanniin irratti jechuudha. Akka Ustaaz Qamar Hussein fa'a, Ustaaz Umar Arsii fa'a. Warroota akkanaan qabna jechuudha. Warra fakkeenya asitti illee nu ta'an biyya keenya keessatti. Warra ammallee hamiileedhaan nu cimsanii akka daawaa kanarratti bobbaanu. Hamiilee nu ta'an jechuudha. Warroota akkanaati anniin hin qabna.
alhamdulillah kunniin warra kaleessa osoo namni hirriba keessa jiru hirriba ol keessaniin daandii akkanaa kana dhalootaaf saaqedha. Ammas rabbiin umrii isaanii nuuf haa dheeressu jedhu. Tole gaamee haalota tokko tokko yoo mil'annu Abdul Hafiz Abduqee nama jalqaba baratee diinii Islaamaa baratee san booda macaafa qulqulluu barateedha. Iddoo tokko tokkotti immoo macaafa qulqulluu kana beeyta namoonni ofirraas fageessu. Mee akkaataan jechaan ofirraa fageessuu kan akkamiin ilaalta akkasumas immoo barachuun haala kamiin danda'ama? Beeyta akkaataan nuti itti hubannu nama tokkotu ijoolleen fuutee Baayibilii isa jennuun kana manatti hin galte. Inni nama Islaamaatii beeka. Manatti hin galtee innaan ijoolleen kitaabbanuma kaawwanii seeti irraan beeytu. Yeroo kana abbaan argeeti uuyi mana kiyyatti balaan galeedhe bar wallaahi fuudhee darbadheedhe kitaaba. Fuudhee darbadheedhe Baayibilii kana. Ilaali osoo hubannaa qabaateeti baree dubbisa. Waan isa keessa jiru. Har'aan tana Baayibilii barachuun salphaadha. Garuu dura dursoo hubannaa Islaamummaa irraa qabaachuutu murteessaadha. Sababbiin isaa kitaabni kun kitaaba Rabbi biraa bu'e jedhanii amanuun isaa nama dhiba. Har'aan tana namicha tokkotu Maariyee Vooltar jedhaniin hayyuu warra lixaati. Wanti jedhe أنا على يقين أنه لو تم عرض القرآن والإنجيل على شخص غير متدين لاختار الأولى. وتونما إسلام أمنتان كمن تكر نما أمنتان كمن أوام إنن أمنتان كم يجوا نرد نجوا قرآن كان في بايبلي إرفدني سنبودا كنيل لتشنو دب سيتي سرت وبدوتي كيسا فيلت لو سوجدني قرآن في لتاي سبب بينسا إن كتابة قدّا قومة محمد يرتبوا إيه داي كتابة هنقر أتدون قرا في سات إلميني داي كتابة دندتي سمود أنا ما وجين ديمون أما بايبلي كان يفرد كتاب ربي تجتي أمانو إنسان مريبا كان في يدور درسه وبنا إسلام ما قبضشوا رقابنا سدبيسورا سنبودا سدبيسون إمو سلبا دور درسه دا يقول قدّا الدنيا كنيني كتان فيديو إساني هردفوران كتابة واي إسلام ما في كريستانو ما والبرك أبي كنيني رتي بريفة مدبيسوران سنبودا إسات الليل فاني دبيساني إسكيس واباي إيه تجرا وانت هرأ ومن كريستانا برسيسان قوتون تمجاف كل أنا يوكا بايبلي كنا ولينبيه سبب بينسا أرى بايبلي كنا كيست كريستان كمي كيسي كمي إنه ما يو دبرت وكتوكو جرا كيسا بروفيت فا أفين جرا بيتا النبي جرا فين جرا لأن كنا كواك أفين جرا سكر ليت على تيجرا واك أفين جرا وتورّا كنا قافتني بك يسوع كريستوس أني واق أنا إيه هسا فيدا سوجتني فيدون دندان كنا فيو كران تيم برشوا دندان أكان سربالا وقليرن جرابو فتني دبيسودان سنبود مو أنتي أنجرو جل كبرت واي السلام ما بيكون يوم بينه وان غرغراتين دوون غرغراتين ساعات رمو دنداني كنا فيو غبارت اللي بتتين من دبيسو دندا أرنتنا نمدي كي نبايني إني كريستيان الله كإسلام ما نقبل نجتشو قرآن إيسان دبيس تري وسوا دبي فمي مال قب ركون قب نما نجيس قرآن أفان روموتين جرا إنجرا إيه أفان روموتين كني كمه نجرا أفان مراتينو مرانو أفان إنجليز فاتين له أفان بايران هي كمه جرا قرآن ما وانت أدرس تايسو إني كمه ملء أكبو فمين جرا مايكل إتش هارت دنين أيو ورا اللي تأتي أمريكا لا وانت جري لا يوجد في تاريخ الرسالات كتاب بقي بحروفه سوى القرآن جل بين أيدينا كتاب فريد في أصالته وفي سلامته لا يشك كما أنزل وهذا الكتاب هو القرآن جل كتاب لأكرب برابو إنجر القرآن قفاية إلى القبين تكو تندبلمنه قبين تكو الرأينين رفهم يروهي كمت جي لغان إساكا إني تنبو كأسلي كسمت لفتائه لغاري غرغراتي تيكم غرو بايبلي لو كما جاء كريستيانون نمتي امانن كان كاين تيمبو فمتسم الدنيا هنرت ارغون دندت اما جچيتو كو يروهي كمه كلتي دان بكبون دندو جچوني توكو توكو هي كدو قباچو دندا كاين تيمبو يسني بكبون دندو كنافيو اكسيت سو قران الله بتني دبسني كان الله دبسني ميدا يو هبنا جلا قباتن دورانين ميدا قبنسو ولما قلتي ميدان كبوشادا برون هما وانتني امانو باتوس امانتي والبريد رايا حرام مالين كب انكب تولي وانغاري
Tole gamee gama sochii daawwaatti siif deebi'a. Sochii daawwaa kutaalee Oromiyaa kana hedduu akka deemaatiin hin turte akka quba qabu jalqabarratti illee siif kaaseetiin hin jira. Garuu yeroo tokko akka tasaa ta'ee fuula feesbuukii keessii irratti waan wayii maxxanseetiin hin turte. Maal jedhaa kiiloomeetira 100 wayii imaltee daawwaadhaaf faana fuutee faana fageeffattee kiiloomeetira 100 wayii imaltee yoo ati jechaan masjida ol seentee daawwaa gochuudhaaf kaatu yeroo imaamni masjida gadi taa'aa isiin jedhu maaltu sitti dhaga'ama jetteetiin maxxanseetiin turte akkanuma akkanamti. Akkas. Maaltu barbaadde jechuudha. Wayita lafa dheeraa deemne. Inni deemnu ergama islaamummaa kan haga dandeenye ofirra dabarsuudha. Yeroo deemnee biyya simuun hin barbaachisu. Ol kaanee imaama ayyama gaafannetti akka daawwaa sagan ayyama nu godhuuf jecha daawwaa gochuudhaaf taa'i jedhee beektaa. Sana booda carraan biraan jiru taa'u malee. Inuma teenne. Kanaafiyyuu otoo akka kiyyaa kana muudattanii muudannoon akkanaa isin muudate isinoo maal taatan jechuu achirratti laxxafe. Jechuun rakkoo qaba. Erga islaamummaa namni fedhechaan namni beekaan ufitti amanu tokko nama beekumsa islaamummaa akka of keessaa qabu ufitti beeku hawaasaaf ka'ee iddoo fedhetti bakka fedhe deemee ispeeshaalii masjida keessatti iddoo musliimoonni itti wal gahanitti yoo ol ka'eetiniin ergaa takka saataatu lama hawaasaaf kenne yookiin hime rakkoo qaba kun. Inni rakkoon qabu. Garuu tarii maslahaa inni ilaalee taa'ii nuun jedhe hin beekne imaamtichi jechuudha. Tarii nama tochi keessaa wal dhabdee qabamuu danda'a yookaan immoo numaa kanaa ittiin amanin. Ammallee shakkiin tokko tokko hin jira. Isinillee fuulaan isaaf haroo ta'uu dandeenya. Namni gariin ijoolleedhaa iyyuu daawwaa xiqqoo baradhaa fa'a namaan jedha beektaa. Sababuma kanniin ta'uu danda'a jechaadha. Ta'uu danda'a. Inni biroo firqaa fa'a nama shakkuu danda'a. Garuu nuufi yeroo sanitti baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Akka malee. Dhugaa jechaan kiiloomeetira kana ga'u imaltanii maal jechaan maachuu akka barbaadannuuf hin galle san booda sanumaaf gaaffii isin kaase inshaallah of duratti wantoonni akkanaa kunis akka sirraa nutis abdii qabnaa. Tole daawwattoota Zaad Podcast qophii teenya miidhagduu bareedduu hawwatuu fi ajaa'ibsiiftuu taateerra waa hedduu hubataa barataa akkasumas ittiin bohaaraa akka jirtan shakkii hin qabnu. Kanaaf immoo gaa Zaad Podcast maal sirreessuu qaba maal irraa hir'isuu qaba maal itti dabaluu qaba waan jedhu gama sanduuqa yaadaatiin yookiin iddoo koomentii jettu sanitti yaada keessan nuuf barreessaa nuuf kaa'aa nuuf tarreessaa isin hin jenna. Kanaaf sagantaan keenya hin eegalame malee hin xumuramne ammas faana nu fuudhaa qaamaaf qalbiidhaan nu duuka bu'aa. Tole egaa dargaggeessa gameessa Abdulhafiz Abduqee nama jajjaba. Kana qofaa miti. Yeroo tokko akkas naannoo waggaa tokko jala waan geennu natti fakkaata. Kitaaba Ifaa Dhugaati. Ifaa Dhugaa maqaa feesbuukiyyaati Gingilchaa Haqaati. Gingilchaa Haqaati. Kitaaba Gingilchaa Haqaa dhalootaaf gumaachiteetiin hin turte. Mee kitaaba nutis ilaalleetiin hin jirra. Kitaabichi kaajaa'ibaati kan barreeffame qubee afaan Oromootiin jechaan yoo bantu afaan nu dubbata loqota Oromtichaa kana beektaa jechaan haalli ittiin ibsitu si dhiba jechoota mimmi'aawaa of keessaa qaba. Mee kitaaba kana osoo asiin barnoota keessa jirtu asiin osoo sochii daawwaatiif tattaafattu kitaaba kana fuutee akka gadi baaftuuf kaka'umsa kamiini? Ammas wanta kana yeroo haasofnu boora numatti deebina. Beektaa akki jedhanii namni deemee fi deegee waa argaa jedhanii yeroo namni atiin islaamummaa qabdu amantaa dhugaa qabdu teettee warri kun immoo sochii ciccimaa taasisanii si hinaafsisa. Akka malee si hinaafsisa. Boorana taa'ee barreesse waa beekumsa illee guddoon qabu haguma beeku san irraa yeroo kitaaba isaan warri kiristaanaa kun yookaan warri amantaa biraa kun islaamummaa irratti barreessan quraana irratti barreessan
kitaaba akkanaa kanniin arguu jalqabe sana booda kitaaba kanniin hin bite hin dubbise kanaafiyyuu haga danda'een anis wanta kana haga danda'een deebisuudha qaba beekumsa rabbiin dabeessise inni kaanis kitaaba kana anis yoo barreesse namni tokko lamallee irraa fayyadamuu danda'a jechuudha achuma taa'ee barreesse achi taa'ee barreesse sana booda kitaabichi waa'ee amantaa lamaaniidha islaamummaa fi kiristaanummaadha maalummaa islaamummaallee kiristaanummallee amantaan tokko dhugaa ta'u akkamitti mirkaneeffachuu dandeenya wanta jedhaa fi quraanni jechuun maal jechuudha maalummaa macaafa qulqulluullee yookaan baaybilii kan jennuun kana achi keessatti barreesse haala saniin barreesse. Haalli kitaabichi ittiin barreeffame haala kana barreessitee gadi baasuudhaaf yookiin barreessitee qindeessitee maxxansitee hawaasaaf dhiyeessuudhaaf yeroo gamsitti fudhate. Waggaa lama akkas waggaa lamatti barreesse waggaa lamatti barreesse immoo osoo maxxansiin diqqoon ture waa baay'eetu jira sana booda alhamdulillah waggaa lamaa fi naannoo ji'a 5 akkas jira maxxanse. Bu'aa bahiinoo akkam ture bu'aa bahiin yeroo kitaabicha barreessitu? Bu'aa bahiin wanti tokko yeroo dalagamu yookaan jalqabamu ifaa jeellee gaafata xaariillee gaafata tarii aaruullee dandeetta karatti fa'a jalqabdee ifirraa dhiissee fa'a diqqoo turtee fa'a waay galmaan gahuu wayya fa'a jettee yeroo ati itti deebitee barreessitu jira alhamdulillah hundaafiyyuu wanta marayyuu keessa dabarree. Tole gaachan kitaaba barreessuu yookiin maxxansuu akkasumas immoo hawaasaaf gadi baasuun waan xiqqoo miti jechaan waa hedduudha. Nama waa hedduu argitu nama waa hedduu dubbisetu nama waa hedduu beeketu dhalootaaf waan gaarii gumaacha nama beekumsa hedduu dhandhamitu haala gaariidhaan fuudheetiin dhalootaaf waan gaarii lafa kaa'a jecha. Tolemee kitaaba maxxansanii gadi baasuun waa hedduu nama gaafate akkuma yaada akkuma waa hedduu gama diinagdee kanaanis gama maallaqaatiinis namni maallaqaan si deeggareera saasan keessa. Saasan keessa maallaqa qabu maatiitiin maxxanse haa taatuuti wanti guddaan nama gammachiisu maallaqaan haga feete yoo si gargaartee maxxansites bu'a qabeessa miti yoo hawaasni irraa fuudhee fayyadamin garuu alhamdulillah ayni silaa maxxansee baasee guutuun harka namaa gahee jira ammas maxxansa lammaffaa maxxansaa jira akkasirra jira yoo rabbi jedhe. Tole gamee kan lammaffaatiin nu haa ga'u jecha kan jalqaba haala ho'aa ta'een as magaalaa Roobee masjida Aishaa keessatti haala ajaa'ibaatiin iddoo ulamaa hayyoonni akkasumas immoo dargaggeeyyiin dubartoonni hedduun namoonni islaamaa baay'een argamanitti kitaabichi haala ho'aa ta'een eebbifameetiin hin jira. Eebbi sun akkam ture? Eebbi akkaan nama gammachiisa. Maasha Allah. Haala kamiin itti gammaddeeti? Agaanii yaadinii olitti naaf ta'e. Simannaan achi booda hawaasichi kitaabaaf taasise hoo? Sunillee akka maleedha. Achi booda erga eebbisiisee booda waan ji'a tokko ol hin caalle keessatti kitaaba san guutuu xumure yeroo san maxxanse jechuudha. Achi booda anillee daawwaadhaaf xiqqoo olii gadi deddeemee taa'eeti maxxansa biraan maxxansin malee nama silaa maxxansa 5 6 irra deebi'ee sumayyuu maxxansuu danda'udha silaa. Alhamdulillah. Tole kitaabni maxxanee gadi baheetiin hin jira. Kaayyoon kitaaba san duuba jiru maali? Kaayyoon inni tokkoffaan ergaa islaamummaa dabarsuudha. Inni biroo kanuma keessa kun kaayyoo guddaadha jalqaba. Ergaa islaamummaa nama islaamummaa hin hubatin bira yoo gahe tarii sababa qajeelumaa ta'uu danda'a. Inni biroo namni kenna. Daran ati yeroo waa'ee islaamummaa fi amantaalee birooti wal bira qabdee islaamummaa kana ilaaltu itti boonta. Islaamummaa kana yaa Rabbi amantaa akkamii ati naa kennite saa amantaan islaamummaa olii hin jiru jettee itti gammadde yeroo kitaaba quraana kanaa fi kitaabilee biroo wal bira qabdee ilaaltus akkan qalbiin kee tasgabbii argata sababbiin isaa namni waan garagaraatitti amana amma biyya hindii qofa keessatti yoo ilaaltan fuula dachee kanarra amantaa 4300 oltu jira akka qorannaan jaarraa 21ffaa ibsetti sana keessa biyya hindii qofa keessatti amantaa 1000 oltu jira sana keessa warra hantuuta gabbaru jira hantuuta gabbaran hantuuta sitti meeshaan nu fixu kan inni biroo
warra taa'a dubartii taa'a gurguddaa qabu warra itti waaqeffatutu jira yeroo ati waa'ee kitaabilee amantaa kana qorattee amantaalee lafa fuula dachee kanarra jiran kana ilaaltu deebitee yaa rabbi alhamdulillahi alaa ni'mati al-islaam akkana ni'ima islaamummaa kanatti rabbi islaamummaa na badhaase irratti faaruun ka isaati jettee gammaddaa jechuudha kanaaf kaayyooni aga danda'ameen islaamummaa ofirra dabarsuudha namootaaf hidaayaa ta'uudha ammas inni biroo nama keenya ka islaamas dadammaysuudha akka inni yeroo kana arge bar namni tokko kaleessa jaahilummaa keessatti sahabaan maaliif islaamummaa jabeeffatte beektaa akkasitti maaliif lubbuu isaanii itti kennan sababbiin isaa dukkana keessa turan waan beekaniif wanta tokko وبضدها تتبين الأشياء ولن وانت قدنا وانت تكو إبسوه فيتاتي فهلا إساتي نفسيتا قدنا وانت تكو يو إبسوه فيتي فهلا إساتي نفسيتا جيتو كنافيو كليس صحاباني إسلامما درن لبون إساني إسلامما أول برا رفتين نانغتين قبض ماليف وان دكنا كيسة تراني في أمنتا كمي أكا عمر بن الخطاب نما تميرا قبري عمر بن الخطاب جاب فاروق هذه الأمة نما تميرا قبر إنه ما يرو بيرهت تميرا سنياتي لا لي يرو أنا كنا أرجت يرو أفدوبة ديبته ني ما إسلام ما كان يعدت ربي إسلام ما كان ناكن أن كانني أكمي أكنورت أرجو مجتشو كايوم كتابيتشا هو إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد أكن تولي hawaasni keenya hadharratti baay'ee deemu keessattuu dhaloota ammaa kanaan baay'ee deemu bakka barbaadame hin geenye jedheetiin ni yaada. Mee dhalootaaf waa gumaachu dhalootaaf hambaa lafa kaayatiin darbu dhaloonni boruu ittiin dhaadatu dhaloota boruu galmee seenaa isaarraa dhaloonni dhufu dubbifatee jechaan daandii gaarii ittiin saaqatu gumaachuudhaaf dhaloonni kun hadharratti haala kamiin qarameetiin hin gabbuu qabattee addaati. Jalqaba dhaloonni tokko guddachuudhaaf dubbisuutu isarra jiraata jalqaba. Nama ajaa'iba hayyuu kamiyyuu dhayitee gaafattee beekaa ta'uudhaaf nama guddaa ta'uudhaaf maal godhu osoo jettee gaafattee deebiin namni hayyoota addunyaa kanarra jiran kama feetan gaafadha deebiin isaanii wal fakkaata. Cuftinuu maal jedha iqraa jedha dubbisi baradhu jedha. Kanammoo rabbiin quraana keessatti ayatoota quraanni kun suuraa 114 of keessaa qaba. Sana ayatoonni isaa yookaan keeyyatoonni isaa 6236 sana keessaa ayatoonni jalqaba buutee ayata waa'ee barumsaati. Sunis ayaa hanga 5 suuraa alaq أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم دبس مكا ربي كيتيتين ربي المان نمال إيجا إتتها رأوميتين دبس يلا أسرت مال دبسوا كان فيه دلوني تكو دلوت جبات وراف دلوت إرك إجارة من ديجا من توراف دلوت أواسا كان في وقت الدنيا كان في واقوما توراف جلقبا دبسوا تسر جرات برمسة تسر جرات أجيجو برمسة يوجنو برمسة ديني إدلة أكاديمي جيجو قوتو قباچو قبا كيستي برمسة شريعاتي في بكا قباچو قبا سبب بينيسا نمني براتي باي إجرا باي قبنا برنامو براتي مالي في نما وان قدا الدنيا كان قوماچو دندو قرو مالي في نوجن يوجتي معلوم ما أكاتا سلا هواسا كان واتين قوماچن إسلام ما تبرسيسا إسلام ما وامرنا مبرسيسا إسلام ما أكاتي هواسا كان بو أبوس رسول الله ربي عليه الصلاة والسلام الرجال نما جيتشون نما في بو أقبول أيضا كان جيتشون أكاتي نما في واقوماچ سيغورسا جران جيتشو نما براتي با إيه قبنا قرو نمني قوتون أكبرتين بو أواسا كان في وان سلا يسرى إيقامو في وان سلا يساملو نجن سبب بينيسا علمي شريعاتي وكابيكم شريعاتي دوبت جراوان تاي تري أسوسن كقباتو تاتي لتشولو بيرا كقباتو تاتي تي وانتي إن الدنيا كان بوس وانت قد كان فيو دلون يكسأو قباجر
walumaa galatti dhaloonni baratuu qaba jechaadha jechaan beekuu qaba san booda immoo bu'aa firii isaa namoonni hedduun addunyaa kanaaf waa hedduu gumaachaniitiin darban akkasumas immoo kanarras gumaachaatiin jiran hedduudha kanaaf immoo namoonni akkanaa kun jechaan dhalootaaf ibsaa qabsiisanidha dhalootaaf daandii saaqanidha jedheetiin yaada tole sagantaa keennas gara xumuraatti deemaatiin hin jirra mee Abdul Hafiz Abduqee gama hojii diinagdeetiin maalirra jirta? Diinagdee kanaan wallaahi homaa lafallee agasanii qotataatu waan jirra akkasii qamadii baran hedduu argatuun oltu kaareen magaalaa dhiqqaattullee waan nurra buute taani qamadii qotataatu waan jirra wala osoo ta'uu qotatee illee nyaate waan nyaannu hin dhabne alhamdulillah ayyi jechaan waa hedduu keessatti diinagdeedhaanis utubamuun dirqama jedheetiin yaada especially sochii waa jechaan hadharratti wal qabataadha waa tokko malee socho'uu hin danda'u keessattuu isin nama imalaati nama daawwaadhaaf iddoo irraa gara iddootti socho'uudha yeroo kana hoo haala kamiin sochootan jechaan gama maallaqaatiin eenyutu isin deeggara? Kara maallaqaatiin alhamdulillah inni maatiin illee maatiin barnoota shari'aa kanarratti nama gargaaruudha inni biroo kitaaba amma maxxanse kana inni jalqabaa kaayyoon isaati illee daawama kanaafiyyuu isuma galii godhachuudhaan wanta isarraa wannoo jedhu kanumaani bakka garagaraatitti bakka daawaa gochuu barbaadetti isaan imala. Maashaallah ammas jechaan rabbiin gama hundaanuu isin utubuu jenna jechaadha. Toleme ati shabaab jedhee yaada. Jechaan bultii horatee hin dhageenye. Itti yaadaa jirra mala. Itti yaadaa jirtaa? Itti yaadamuu qaba inshaallah. Mee dargaggeessaaf maal dhaamta? Akka nama umrii dargaggummaa keessa jiruutti akka nama umrii dargaggummaa keessatti of qabeetiin waa hedduu hubatuu baratuutti akkasumas immoo beekumsa qabuun hawaasuu fi tajaajiluuf gadi baheetti dargaggeessa kanaaf maal dhaamtaati? Dargaggeessa wanti dhaamu inni tokko dargaggeessi keenya baay'een barumsa lachuun qaban irra baay'ee yoo ilaalte parsantaadhaan osoo kenne walakkaa ol hin qaban inni kun kaayyoon isaati yeroo jalqabaa gabaabaadha barumsuma idilee kana yeroo seenu kutaa 8-9 akkas ministirii maatiriikii minaamte kanniin fudhadhee jennaan oorruu abbaa yaadataa beektaa? Abbas oorruu hedduu qaba. Haala kanaan barumsi barachuun gubachuu fa'aa jedhanii beektaa? Kanaafi ka shari'aa immoo agasuun gahan ka shari'aa gaafuma namni ijoollee akka aadaatitti gaafa isiin dhalattu madrasatti ergan agasuma kanaafi dhaloota kaayyoo malee guddatan jechuudha hadafan qaban hadafa jechuun kaayyoo fuulduratti kanaaf yeroo ammaa kana keessatti umriin dargaggummaa umriin akkasiin jiru asheetaa beektaa in dabrallee waa baay'ee fudhatee immoo dabra dargaggummaan kuni umriin dargaggummaa kuni jidduu laafina lamaanii jira jedhan shabaabummaan bayna da'afayn dadhabina lamaan jidduu jira dadhabbinni jalqabaa ka daa'imummaati uffata ofirraa baasuu hin danda'u maal qobee fa'aa itti godhanii maal godhanii inni biroo sanirra ol dabra sinni dargaggummaa gaha yookaan shabaabaa gaha jechuudha sana boodallee dadhabbinatti achi deema sunis umrii maanguddummaati jidduu kana lamaan jiraa jechuudha kanaaf carraan kun yoo ka jalaa dabru taate lamuun argatu kanaaf dargaggeessa kennaan kara cufaan jabaachuu inni biroo kaayyoo lafa kanarra dhufan beeku hadafni kaayyoon jalqaba ani uumameef maali har'a
amantiilee fuula dachee kanarra jiran keessaa amantaan eessaa akka dhufne maaliif akka dhufne garam akka deemnu namatti himtu islaamummaa qofa. Ila qabxiin kun ijoo eessaa dhufne warra garii warra jaldeessarraa dhufne jedhee amanuutu jira. Eessaa dhufne maaliif dhufne garam deemna namni qabxi gaaffilee sadiin kana hubate lafa kana keessatti kaayyoodhaan jiraata. Gaafa namni bakka dhufee beeke maaliif akka dhufee beeke fuula dachee kanarratti wanta isarraa eegamu guutuu baachuu danda'a. Amma qabxiin keenna maaliif dhufneedha? Maaliif dhufneedha lafa keenyarratti? Ka shabaabni illee sirriitti xiyyeeffannaatti kennuu qabu. Ani islaama akka islaamummaa akka nama tokkootitti islaama amantiin kiyya islaamummaadha. Anis muslima. Kanaafiyyuu kaayyoon an lafa kanarra dhufe inni jalqabaa ibaadaa yoo ta'u inni biroo ergaa islaamummaa kana hawaasaan gahuudha. Ergaa islaamummaa kana ofirra dabarsuudha. Ilmii yookaan barumsa waa'ee amantaa kiyyaa baradhee har'a irra baay'ee shabaaba kennaa yoo ilaalte yeroo tokko masgiida tokkotti beeytaa ka shabaabni hedduun jiru gaafii tokko gaafadhe. Hiika islaamummaa mee namni naa himu eenyu jedheetti gaafadhe. Dargaggeessi tokko harka kana ol baasee islaamummaa jechuun hiikin isaa zakaadhaa naan jedhe. Islaamummaa jechuun hiikin isaa hajjiidhaa naan jedhe. Fagoo jaranii jechuu garuu osoo islaamummaatti as deebi'anii waan guddaa dalaguu danda'an. Kanaafii waan dargaggeessaa wanti andhaamu yoo jiraate barnoota namuu beekuun barachuuni nama kamirraayyuu barbaachisaadha. Dirqamas garuu dargaggeessa irraa akkam barbaachisaadha. Kanaaf kana kara diinaa deebuu diinaadhaaf hojjechuu lafa kanarratti beekaa ta'anii jiraachuudha. Hawaasa bal'aadhaaf wanti andhaamu islaamummaa jabeeffachuu kan beeyne barachuu hattan gaayaa namuu haga danda'een bakka jiru irratti ergaa islaamummaa kana geessuudha. Har'aan tana ergaan islaamummaa karaalee hedduun geeffamuu danda'a. Fakkeenya namicha tokko lammiidhaan biyya Masriiti. Aslama alaa yadeehi alaa abral intarneeti karaa intarneetaa qofaan karaa sooshaal miidiyaa qofaan nama 500 ol islaamummaa qabe. Feesbuukumarra taa'e har'aan tana karaa baay'eedhaan islaamummaa kana ergaa islaamummaa ofirra dabarsuu dandeenya. Yoo hubannaa akka nama tokkootitti hubannaa islaamummaa hin qabne taate viidiyoolee garagaraa namaa dabarsuudhaan kitaaba binnee nama islaamummaa hin qabne harka kaa'uudhaan har'a wanti nama ajaa'ibu wanti akkaanillee nama gaddisiisu hawaasni keenya baay'een gabaree qaba. Gabareen kun waggaa 5-6 bira taa'aa guyyaa tokko maalummaa islaamummaatti himu. Guyyaa tokko jechuudha. Kanaaf hawaasa keenyaani islaamummaa hubachuu maalummaa islaamummaa hubachuu erga hubate illee ergaa islaamummaa kana hojiitti jijjiiru erga ofii isaati hojiitti jijjiire ifirra dabarsuudhaaf abbootiin illee ilmaan isaanii barsiisuudha. Dhaamsan dhaamu yoo jiraate. Kana jechaadha. Tole akka irraa fayyadaman yoo rabbiin jedhe nutis abdii qabna. Namni kallattii Zaad poodkaastiitiin sagantaa kana daawwataa jiru guutuun isaa ergaa bareedduu jabduu dargaggeessaa ta hawaasaa ta waa hedduu ofitti qabdu tanarraa akka waa hedduu hubataniitiin baratan abdii qabna. Tole egaa mee sagantaa keenya goola buun duratti yookiin xumuruudhaan duratti mudannoo jechaan ilma namaa kana beektaa waa hedduutu jechaan mudannoo tana galmeessaatu maan deema. Garuu immoo ilmi namaa garii xiyyeeffannaatti kennaa garii xiyyeeffannoo ittiin kennu. Tokko beektaa ta'inummaa sitti maxxantee haftu ta gadi sin dhiifnetu jira. Ta'us waatiyyuu kadhattee gadi na dhiisi ittiinitu. Mee Abdul Hafiz Abduqee akka nama waa hedduu keessa darbee as geetitti. Akka nama kutaawwan Oromiyaa kan Oromiyaan bal'oodha. Miila keessa fageeffateetitti mudannoo addaa mudannoo isa qunnamte qaba. Jiree namni gaafa dhalatu irraa beektaa mudannoo nima si mudata.
isa gariidha yookaan xiyyeeffannoo dhabda malee nu mudata mudannoolee na mudatan keessa inni tokko daa'aadhaan wal qabata. Masgiida tokkotu jira biyyallee maqaa dhahuu hin feesisu. Masgiida san keessa firqaatu jira warra ahbaashaa kana. Yeroo kana ani hin beeku nama sadii waliin jirra. Asraadha yeroo inni ka'ee daawwaa godhe. Yeroo daawwaa godhutti waa'ee quraanaa dubbadhe maalummaa quraanaa. Yeroo maalummaa quraanaa dubbadhu kanatti waa'ee aqiidaa keessa seene. Quraana jechuun kalaamullahi almunazzal. Allah subhanahu wa ta'ala takallamahu bi aswaatin wa huruufin jedhe. Quraanni kun jecha rabbiiti. Sagaleen isaas qubeen isaas waan jedhu dubbadhe. Yeroo kana warri ijoolleen dargaggeeyyanii harka ol babaase akhta'a ta'edhaan dogongortee jirtaa jedhan. Ani immoo firqaa ta'uu hin beeyne jalqaba. Achii masgiidni guutuu wacee beeytaa? Amma ijoolleen natti as utaalte. Kaafirri eessaa masgiidi nu seeneedhaan. Warra firqaatu warra quraanni kun baay'illee keessa galuun hin barbaachisu. Ibaaratun an kalaamillaahi warra jedhutu jira. Amma yeroo kana irrifadhe anaana haaraadha. Yeroo kun asii utaalee ijoollee narraa qabanii masgiidni guutuu walitti garagalee. Imaamni ka'ee imaamni illee warruma wannoo kana ceekuu kiyyaa lamaan kana qabee lafatti dibna godhe beekta masgiida keessatti. Amma rifadhee wanta jedhee wallaale. Anatu dogongore moo maal akka jedheyyuu jalqaba maal dubbataa tureyyuu wallaale. Kunis akka mudannoo daawwaa keessatti na mudateeti. Inni biroo magaalamatee tana roobema tana keessatti gaaf tokko waggaa jaadura. Waggaa jaadura silkiin narraa bade. Silkiin narraa baddee silkii kana bitachuudhaaf haati maallaqa wayii naa kennite darasaadhaa beekaa. Magaalaa tana bahe silkii gosa barbaaduun dhabe. Dhabee jennaan galuudhaaf hiriyyaa tokkotu na waliin jira immoo ana. Amma silkii barbaadee dhabee jennaan ka gosa an barbaadu ofirraa galuudhaaf amma murteeffadhe. Otoo deemu addabaabaayii biratti nama tokko walitti dhufne. Namni kun hattuudha beeki. Cululleedha. Amma yeroo kana silkii bittanii nuun jedhe. Ana waan rabbi duraan hin qaddareetu na mudatuuf deema. Nu'uu kana barbaadnaa mii jedheen. Yeroo kana silkii tachii guddaa tokko fuudheen agarsiise. Ani yeroo arge silkiin aqimi kiyyaa oli ani silkii madiqqoo annaan madaaltu wayii bitachuudhaaf hin binnu deemi jedhen. Rakkoon qabu gatii irratti walii gallaa naan jedhe. An kuma sadii qofa kiisiidha qaba. Silkiin immoo silkii kuma sadii tiimiti. Silkii guddoodha. Kuma 20 oli. Aaraa anillee akkana rakkadhee kiraadhaan cinqanii ani immoo ijoolleen baay'een ala jirti silkii taatu waggarraa waggatti anumaa galaniini garuu maallaqatti hajjame maallaqa barbaade dheem beeyta akka waan tola wayii nuu kennu oduu nu kadhate nu kanan beeyne nu gatima malee amma silkii fuunee laalle silkii yeroo laallutti silkii nutti garsiisee silkiin qulqulluma kana silkii suuqii bitamtu kana waan cufaa banee nu garsiisee paasortii isiillee irraa balleessee amma nu dhugaa jirtutti himne abboo nullee silkii bitachuudhaaf baane garuu silkii gosa nu barbaannu hin dhabne silkiin teetu immoo gatiin walirraa fagoo jirra akkam haa goonuu jedheen qarshii meeqa kiisii qabduu nuun jedhe wanta jiru qarshii 3,000 jedhee itti hime indi deema akka waan nama diduu ta'e ayyee qarayyuu siin jennee jirraa nuti qarshii kennaa fi silkiin kee waliin madaaltu jennee nagaatti jenneen diqqo achi deemee fiigaa dhufe. Wanta si ajaa'ibu kootii gonofaa kana qaba. Kiisiin isaa asii walitti baase ka jalaa kana. Kiisii as keessa naqatee gonofaa guddaa kana asiin godhatee kiisiin asii walitti baase kootii san godhatee jira. Gadi deebi'e silkii ilaallee jirra ammoo. Ijoollee eessaati naan jennaan ijoollee roobeetii jedheen naannoo kami naan jennaan booleedhaa jedheen
okay jedhee ka'ee bakka ka haa ta'uuti silaa namiitanillee garuu atillee yoo akkana silaalu nama darasaa ho'ii fakkaata du'aayii goota du'aayii goota bakka birri masanii ay kenni kanaan jedhe lakkaa inni tokko dhoqqeedhaan dalagee jira silkii dhoqqee yeroo kiisiin lamaa walitti baasii harka siin naqee wal jala dhahee silkii jalqaba laallee jirra waan cufaa irraa wanti lamuu irra deebinee laalluuf hin jiru akka kiyyatti yeroo ani maallaqa kiisiidhaaf fuudhee lakkaa'utti inni kiisii na kaa'e amma waan gootu naan jedhe silkiin beek isaa ka jalqabaatii miti ka dhoqqee kana kiisii nu kaa'ee dhoqqee irraa dalagee jira amma waan gootu naan jedhe akka baasee laalle sammuu na hidhe saayikoo na hidhe silaa kiisii kiyyaa baasee laaluu qabaani maallaqa san kenneefi waan gootu naan jedhe tarii ati bakka gara iddoo garagaraa qaraatiidhaaf deemtee dhufuu dandeettaa garuu magaalaa keenya hattuun baay'atee jira naan jedhe mataan isaa to'attu beekaa hattuun baay'atee jira gurrarraa fa'a nama butaa jirti naan jedhe kanaaf ammati waan gootu silaa ijoollee magaalaa waan taateef sitti muun guddaan barbaachisu manatti galii ilaali asii kiisiidhaan baasinii naan jedhe manatti galii ilaali hattuun baay'ee tokko nama rakkisaa jirti namni isiidhaafuu akkaataan jireenyaatu nama dhibee jira naan jedhe amma anillee dhugaanatti fakkaatee gorsa isaa kana hojiirra ol jedhee silkiin baase ofii immoo nama takkaa tachiin qabatinii harki gannataa udide amma galuudhaaf deema qalbiin kiyya maal na jetti yaa rabbii kiyya silkii dhiqishuu sanarraa gattee guddaa kana nabbitteedha yaa rabbi dalagaan rabbi ajaa'iba jedhee bar ayata quraana faa qara waasaa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum jedha abboo rabbiin kun edaa gaaf garigarii waan ajaa'ibaa fa'a bakka namaa buusa jedhee ayata kana fitti qara'a ofirraa gala amma osoo manan gahini harki keenya gadi nan taa'u akkanumatti tuttuqa kiisii kana keessaa wanti si ajaa'ibu dhoqqeen jiidhaadha yeroo akkana tuqutti inni akkana galabbaxee na kenne kara iskiriinii gubbaa kana itti laxxafe yeroo osoma akkana goggodhu faallaa garagalchee yoo akkana gadi qabu hin dhoqqatawan har'a gurbaan waliin deemu iskiriiniin cabaa ta'uun oolu jedhee amma yeroo kana maa yeroo san hin laalle naan jedhin illee maa laalle ka ammallee diqoo gadi siqee tuqe dhoqqee jiidhaadha beektaa gaduma dhoqqatawanni jedhee waan ilaalu wallaahi dhoqqeen jiidhaadha mudannoo hin daganneedha yeroo tokko laxxafeeti kasi'uun gurguratiin namni maal naan jedhe beektaa wallaahi kanarratti laxxafeeti mudannoo sani kasi'uun gurguratiin qaalichi bareeda jira naan jedhe tokko akkasi wanti akkana mudatee jira jechaan iddoo irraa gara iddootti yoo socho'an wantoonni garagara nama mudatan jechaan kanaaf zaalima immoo rabbi haa qabu wallaahi fakkeeffatteedha akkatee sanis rabbi bakkisanii amma jalqaba rabbi isaa qajeelche jechuu malee jechaan namni gariin balleesseetuma boodas irraa barata tarii ta'uu hubachuu danda'a nama qajeeluma rabbi fedheef yoo taate karri banaadha na'am kanaafiyyuu wanta sani garuu kana jedhee rabbiin isaan qabini dhiiseef jechuu barbaada beektaadha maaliif islaamummaa toonta karaa kanneen nu barsiise islaamummaani namicha yahudaa wandoo jedha Alii ibn Abi Xaalib jedha dir'iin isaa kun bade dir'i jechuun qoloo waraanaati uffata waraanaati jalaa badee yahudicha tokkotu haatee beektaa seenaa tana dhageettan achi qaadii islaamaa biratti wal kassasanii yahudichi mormate tiyya jedheen addir'u dir'i jedheeni bar Alii ibn Abi Xaalibiin qaadii islaamaati islaamummaan seera qaba haga fedhellee ta'u zanni irratti miti beekumsa irratti hundaa'a waan ragaa irratti hundaa'a fakkeenyaaf amiirul mu'miniin Alii akka hin kijibnin beeka qaadii yeroo sanii san waliinuu inni aangoo qaba garuu hoo akkaataa adeemsa islaamummaa keessatti jiruun murteessuu barbaada islaamummaan wanta tokko yoo waa himattu ragaa dhiyeeffadhu isin jedha
Kanaafiyyuu ragaa dheeffadhu achi ol fidanii علي بن أبي طالب كيا جد يهودي كله كيا جد قادي يرو سني مال جدني علي بن أبي طالب الرجال يفدوا جدن المسام اللي رجال نبي جنة يرو سني يهودي كم كانوا قولهم كيا أما اللي نار كجرتي جدن نار يرتي أنا في يهودي كمرتي سديم دين تيتي علي يفر رئيسي ديمه يهودي كأشي سكاي مال جد ديكور راديمه سبحان الله علي موتي إسلام يروس أنت أولين قادين قادي إسلام تأولين أكمل تنامر تيسي علي من أبي طالب أكن كجبنين بيكا أكمل تنامر تيسي يهودي كلك كيسان تينين بيكا حق إسلام ما كيستي أكنمني هاي تنامات إيجمتو إلى ليتي أجدوبة دي بإيه كرسانيتي تدبي ما جربيته فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أجي علي كنيف أكن كسب والله ما شاء الله ليشان وانغاري إسنيس ديفتني في دليت إسنجي فرب بسنياريس تقولي كامي عبد الحفيظ عبد الكي نوتيس هاجر دلني إدون توري جتان زار بودكاست كما فول هواساتي كما سوشيال ميديا يوكين كما يوتيوب تين كما يوكين كما يوتيوب زاد برودكشن تين غريبه هواسا تجاجلو داف فانا كايوف غريبات هذا هاga غريبه مو بوبول يرو اسانا يچون هاga غريبه كان كيستي وانغاري دلغ جنيتين يان كان مو نتيادو كو فسونتاني وانا واسني مون جلودا hawaasni immoo nu qeequudhaaf nu sirreeffachuudhaaf nu gorsuudhaaf gama hedduudhaan qaamaan haa ta'u yaadaan gama barreeffamaatiin mirgi kan isaaniiti. Gulaalaaf madaalaan kenna isaanii. Mee ati hoo akka dhaamsaatti Zaar Poodkaastiif dhaamsa akkam qabdaati? Dhaamsi an qabu haga jalqaba anis mataa kiyyatti daawwataa turetti sagantaalee babbareedduu ergaa gurguddaa fi barnoota gurguddaa of keessaa qaban irraa argadhaa ture. Kanaafi haala kanaan jabaattanii itti fufuudha gama keessaniitiin jechuudha kuni khidmaa islaamummaati Sheekh Ahmad Diidaattu maal jedhee kadhata beeyta namuun beeka kaa urjii du'aatotaati abbaa Dr. Zaakir barsiisaa isaati jechuudha Allahumma atal umri yaa rabbi umrii kiyya naa dheeressi jedhee kadhata maaliif akkas kadhata lubbuu ofiitiif jiraachuudhaaf miti dantaa dhuunfaa isaatii fi miti قروا أنت إنك أسيروف يا ربي أمريكي أنا ديرس كي أخدم الإسلام وأمة الإسلام أك إسلام ما في أمة الإسلام أنا تجاجل في جيك يا ربي أمريكي أنا ديرس إيه كذا فلا ربما دعاء نساء أوات تسها يرود يرى تريجرة الحمد لله إنه ما يو هجا يرود بمي سري إسار رجرت تكادا وان ديس هجا أرب نساء كن دبتشو دبيت إنه ما يو قاف أرب أني لدبتشو دبي بري فمان دا أقول أتوري دكتور زاكر وانتو تغرغرا وانت سبر باچي سبر ريسا فيتور كنافيو كوني حواسا في جراچودا اتفوفا سنين جدا كرا دعوتوتا ميديا كاناتين مو ميديا كون كيسني تجاجل كيناف دابچو جرا وان سلا سبر باچي سنچنا ها دابنو نمو وان راي غمتو جرا نمو غهي طبچو دندوتو كو قبا كنافيو كيسني كينار كي جداتي اكسيت الالاتي برنوت يسال هردفا yaada garaagaraallee eeraa fi isaan cimsaa bira dhaabbadhaa yaada jedhu qaba isinis haala kanaan akka itti fuftan abdii qaba. Ayyee galatooma ulfaadha nuuf jiraadha toliga daawwattoota yookiin hordoftoota Zaad Podcast yeroo tokko irraanfatuudhaan duratti chaanala YouTube keenyaa Zaad Production subscribe share like gochuun aadaa isinitti haa taatu yeroo hundaa maatiin nuuf ta'a. Abdulhafiz Abduqqeemmoo gama Facebook ifaa dhugaatiin akkasumas immoo gama hedduudhaan dhaamsa babbareedduu dhaamsa keessatti of ilaalan dhaamsa waa hedduu irraa hubatan dabarsuudhaan beekama akkasumas immoo qaamaan iddoo tokko tokkotti dabarsaatiniin ture of durattis yoo rabbi jedhe akka dabarsu abdii qabna. Zaad Podcast immoo gama Facebookaatiinis peejii Zaad Podcast jedhu banateetiniin jira peejiin haaraa peejii isaa follow gochuudhaan gama saniinis hordofa akkasumas immoo gama hedduudhaan nu jajjabeessaa
oomisha keessan dhaabbata keessan ittiin beeksifadhaa qeeqas haa ta'u yaada akkuma jalqabarratti isiniif kaasuudhaaf yaada nuuf barreessaa nu jajjabeessaa nu cinaa dhaabbadhaa jecha toliga qophii dargaggeessa gameessa Abdulhafiz Abduqee waliin taasifnirraa waa hedduu hubanne amma gaafiin jabduun taarkaa nu qabdu dhallitti aanu maal hima waan keenya akka duuniin banneef dhallitti aanuuf seenaan duune kaa'uun haa taanu fakkeenya waan jedhu fakkaata hayyummaaf gootummaan immoo kennama dhalootaati akka duuniin banneef dhallitti aanuuf seenaan duune kaa'uun haa ta'u barnoota jenna kanaaf immoo kanadhaa kanaan goolamneetiin hin jirra kan dhufuun haga rabbiin walitti nu deebisutti daawwattoonni keenya kabajamoon ulfaadhaa kabajamaa isin jaalanna assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu ulfaadhaa Dreamstime.com